Education jechuun Itoophiyaa keessatti waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Amma fakkeenyaaf Kiristinnaa jedhu miti. Kiristinnaa jechuun waan waaqattiin si wallaalchisanidha. Softweerii gara biraadha, softweerii gara biraadha irratti fe'u. Afaan Oromoo irratti softweerii gara biraa Amaariyaadha fe'u. Isa kaan immoo distortii godhu. Qaldiifaa taasisu. Amma fakkeenyaaf afaan Araadaatti ምን አይነት ቱሉ ነው jechuun arraba. Tullu. ምን አይነት gammachuu ነው jechaan arraba. Hogganuu tamaarii turre hin beekna. So ridiculous. In other words, afaan Amaariyaa maqaan Itoophiyaa jedhan kuni it's part of the colonizing structure. Amma isin duwwaa miti kan rakkoo kana qabaatu maaliif warri Orthodoxii Sinodii Oromiyaa afaan Oromootiin qopheessina jedhan. Akkas miti yaadi isaanii akkana miti. Kun egaa amma afaan Oromootiin soostuu Sillaasee hin jira. Anyway, waan baay'eetu jira. World view'n inni kan Oromootiif, world view'n inni kan Kiristiyaanaa, world view'n kan Oromootiif, world view'n kan Islaamaa. Inni kun iyyuu eessatti wal simaa, eessatti wal gataan gana dubbii baay'ee qaba. Xinaatii barbaada. Isa kana immoo egaa 1 million dhamiti wordiin barbaadamu. Amma meeqa kan isin qabdan? 138. Saniyyuu kan sirriin taane keessaa baafnaa jechuun siistema keessa. Okay. It's a big task. Taskii guddaadha. Rabbumti isin gargaaru. Anyway, kana aware ta'uun gaariidha. Maaliif amma politikaan Itoophiyaas rakkoonsaa rakkoodhuma Oromootiif rakkoo Itoophiyaati. Maaliif akka afaaniittis rakkoo Itoophiyaati. Akka amantiittis rakkoo Itoophiyaati. Akka ikoonomiittis rakkoo Itoophiyaati. Maaliif lafa Oromiyaa kana dhaaluu barbaadu. Wajjin dhaallaa miti dhaaluu barbaadu. Miti. Kanaaf kun political kanaafitu mootummaatu hojjechuutu irratti ture project. Gargar bahee afaan lama taane ammayyuu wal keessa jira.